Ashamaa harka fuudhee jirra jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota waliiftuu nageenya waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtanii? Nuti jirra nagaa keenya galata waaqayyoo. Har'as immoo viidiyoo addaatiin walitti deebinee warroonni mana YouTube waliiftuu bifa haaraa taatan subscribe like share gochuudhaan nu faana tura. Warroonni immoo hanga har'aan waliin turtan nu jajjabeessitan guddaa galatoomaa jechaa turtiin keessan hanga dhumaan waliin haa ta'u. Egaa guyyaa har'aan mooyyuu rifeensa ciccitu akkasumas immoo bubuqqa'uuf furmaata isaa walumaan kireemii ajaa'iba yookaan soorata rifeensaa ajaa'iba walumaan hojjetan jechuudha. Kun akkuma argitan kana kaa wanni nani qopheessee akkuma isinitti mul'atu talbaadha, abishii, muuziidha, hanqaaquudha. Sigaa maxabashaa jedhama. Akkasumas immoo qurunfuudha, shunkurtii adii fi loomiidha. Akkasumas immoo habba soodaadha yookaan abasuuda jedhamudha. Egaa ka duraan dursee hunduma dura abasuuda ka yeroo itti fayyadamuudhaaf nan daakee ergan daakee booda immoo bishaan ho'aan itti naqadhe jechuudha. Kun akkanatti dhiifama bilbilli kiyya hin allage viidiyoo bishaan ho'aatti naqadhe daqiiqaa 5 akkanatti teessisee jechuudha. Maaliif booda nan xalala akkuma agartan kana abasuuda yookaan habbaa soodaa nan daake jechuudha. Daakeen bishaan akka inni addafuuf bishaan waa itti naqee daqiiqaa 5 akkanatti adda teessisa jechuudha. Maaliif akka agan kireemii biraa qopheeffadhutti. Egaa akkanatti qadaadee isa teessisee booda kallaaxan qopheeffadha. Kallaaxa kana ka abasuuda waan itti daakeef qulqullina qaba, rakkoo hin qabu. Waan biraa isinitti hin fakkaatin jechuufi kanaaf kallaaxa kan ergan qopheeffadhee booda muuzii akkanatti kukkuteen kallaaxa kanatti naqadhe jechuudha. Muuzii lama fayyadame maaliif rifeensi kiyya hedduudha. Kanaaf muuzii lama ergan fayyadame itti gadi naqee ittaansee mooyyuu hanqaaquu lama fayyadame jechuudha. Ammas hanqaaquu lama fayyadame rifeensa kiyya ka parmiin hedduun irraa fixee akkasumas immoo sababa ho'inaa fi bishaanitiin furmaata dhabee hedduu isaa ciccitee gidduudhaanis immoo sumaan rifeensa hojjechaa jiru nan muradhee jechuudha. Rifeensa kiyya osoo yeroo soorata isaa hojjechaa jiru. Egaa haala kanaan hanqaaquu muuzii fi zayituunii ergan itti naqee booda akkanatti daakee jechuudha. Akkanatti daaketan yeroodhaaf kallaaxuma kana keessatti dhiisa. Maaliif kan biraa wanna ganaa hojjedhuuf jechuudha. Kanaaf turtii daqiiqaa 5tiin booda abasuuda kana na fida. Kanas immoo akkamitti akka fayyadamnu kan walumaan ilaallaa hanga dhumaan waliin turaa isiniin jedha. Egaa abasuuda fidee ergan akkanatti waliin gahee yookaan ergan baxabatee booda musfaa yookaan immoo musfaa jedhama ka arabaanii yookaan immoo maxallayaan fidadhaa jechuudha. Ergan akkasitti fidadhee booda bishaan abasuuda kanan barbaada akkanattan keessaa xallala. Ergan akkanatti keessa xallala xiqqishuu fi ammas bishaan isaanii irratti naqadhee waliin dha'ee itti gadi naqa jechuudha. Gaaf viidiyoon kiyya hin harkisee guddaa dhiifamaa isiniin jedha asirratti. Kanaaf ergan akkanatti ammas bishaan irratti naqadhee gadi lulla'a. Firee isaa osoo hin ta'in ani bishaan isaati kanan ani fayyadame ani hubachuu qabdanii. Kanaaf ka obsaanooti fayyadamtan wanni hin jijjiirame homtuuyyuu hin jiru. Kinoo akkanatti ergan qopheeffadhee booda abasuuda ergan akkasitti xallalee booda ergan daqiiqaa 5 daakee daqiiqaa 5 bishaan keessa tursiisee booda xallaleen akkatti bishaan abiddarra godhaa jechuudha. Abiddarratti dhiisaa jechuudha. Kinoo haala kanaan daffaa jira ergan abiddarra godhee amma ergan abiddarra godhee sigaa maxabashaa shunkurtii fi qurunfudan itti naqa. Maaliif isa kanatti jechuudha. Akkanatti waliin gahaa. Akkuma agartan kana ergan akkanatti waliin gahee raawwadhe immoo ammas abishii fi talbaa akkuma dura isinitti agarsiise abishii fi talbaan itti naqadha. Faayidaa talbaa hundumti keessanuu ni beektu. Miti rifeensa fi faayidaa qaama keenyaaf faayidaa akkamii akka qabu jechuudha. Kanaaf kana lamaan itti naqadha jechuudha. Amma erganii daffee booda erkinoon erga kanatti daffee booda itti naqa jechuudha talbaa fi abishii. Ergan itti naqee nan dhiisaa biyaans yoo baay'ate daqiiqaa 10 akkanatti daffa jechuudha. Maaliif ani furdachuu isaa erga wal nyaatiraati furdina isaan fedha waan ta'eef kan akkuma agartan ganagaa as keessa wanti jiru argitanii jirtu. Talbaa, shunkurtii adii, sigaa maxabashaa fi bishaan abasuudati akkasumas immoo abishiidha jechuudha. Erga kanatti furdatee booda nan xallaladha jechuudha. Daqiiqaa 10 ergan akkanatti gatee booda erga kanatti wal nyaatee booda
Kan akkuma agartan kana amma saanii fideetanan keessaa xallalaa jechuudha. Amma inni qorruttis immoo obsaan eeguun qaba. Kun akkuma agartan kana ammas immoo mushkalaa yookaan musfaarra godhee xallalee jira. Maaliif ani bishaan isaan barbaaduuf baazawee wanti talbaa qabu dafeetoo waan wal qabuuf daftanii ho'a sanitti dhimbiibuu qabdu. Erga dhimbiibee booda xiqqishuushi firiijii keessan teechisaa maaliif akka naa qorruuf jechuudha. Kanaaf erga akkanatti walitti qabee booda kenoo argitan akkuma isaa akka hapheetti akka inni qabatu gaa amala talbaa ni beektu. Ergan kan akkanatti fayyadamee booda maaliin godha fuudhetanan muuzii hanqaaquu fi zayituunii daakee sanatti naqaa jechuudha. Akkasumas immoo loomii ittiin godha. Loomiin gaa foroforiin illee akka nama nyaanne gahee guddaa qabanii beektu. Loomii xiqqishuushii loomii gimmaashan fayyadamee sana booda fuudhee asitti gadi naqadhaa jechuudha. Talbaa wanta raawwadhe kan wanta godhe kan hundumaayyuu hanqaaquu fi muuzii zayituunitti naqee ammas lammata waliin gaha jechuudha. Ammas nan daakaa jechuudha maashinii keessatti. Kun akkuma agartan kana erga akkanatti daakee booda ka saanii ofii kiyyatti fayyadamu yookaan saanii addatti qabaadhuttiin naqadha jechuudha. Kun saanii qopheeffadhee akkuma agartu. Hedduu isaa bareedaadha kunoo shittaan isaa nyaachuuf nama kajeelchisaa rifeensatti dibachuuf miti dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e warra obsaan fayyadamtan jijjiirama guddaa argattu. Obsaan fayyadamaa amma kan walumaan dibannaan gadhumaatti nu waliin turaa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Kun akkuma agartan kana ka harka kiyya irratti akkamitti akka wal qabatu akkamitti wal qabatee jiru agartan kunoo rifeensi kiyya baay'ee caccabee sababa parmiitirraan kan ka'e yeroo hedduu viidiyoo xiqqoo wayii TikTok irratti hojjedhee obboleewwan koo hedduu na gaafate parmiin na jalaa fixee parmiin na irraa fixee akkamittiin deeffachuu danda'a keessayyuu fuuldura isaa warri jettanii na gaafattanii kiyyas parmiitu gubee akkasumas immoo ani waggaa keessatti deebi'ee waggaa miti ji'a jaha osoo hin guutin yeroo lamaan mure jechuudha rifeensa kiyya caafii rifeensi kiyya caafii hedduu haphataa keessa saamunii baay'ata. Kan hundumaayyuu jalqaba kan balleesse parmiidha rifeensa kiyya garuu deebi'uun hin danda'a. Maaliif yoo obsaan raawwatan jechuudha. Kanaaf ka addaan fuudhanii immoo keessayyuu rifeensa yoo filan caafiidha jalqabuudha malee sammuura yoo gadi buutanis hin buqqaan ciccita rifeensi. Amma ka ergan akkasatti jalqabas filee waan ta'eef ergan akkanatti filee booda xiqqeessan addaan fuudha. Ergan addaan fuudhee aanan daakee yookaan immoo nyaata yookaan soorata isaa kan akkanatti dibadhaa jechuudha. Baay'ee bareedaadha dhugaa dubbachuuf yaala amma viidiyoon keessa sirnaan mul'ata jedhee yaada. Kanaaf haala kanaan kinoo jalqabayyuu addaayyoo sinii bahuu dide erga kana dibdanii booda filaa jechuudha. Rakkoo hin qabu kinoo haala kanaan addaan naa ba'a jechuudha. Kinoo haala kanaan addaan baasaa haaluma kanaan ergan dibadhee waliin gahee booda bakka tokkotti masaajii godha tokko osoo hin ta'ini. Egaa kabajamtoota guddaa dhiifamaa sababa sagalee ijoolleen ajeeqaniif sagalee adda kute. Kanaaf haaluma kanaan addaan fuudhaa qixxe keessa sirnaan akka seenutti gaa akka qaama keessanis uffata keessan hin balleessine haala kanaan kiisii fayyadamuu dandeessu yookaan safaraa fayyadamuu dandeessu. Sana boodatti haala kanaan hunda isaa waliin gahee dhumarratti immoo masaajii rifeensi tokkoffaa kan ciccitu yeroodhaan qibaatii yoo dhabe akkasumas immoo yeroodhaan keessayyuu galgala yeroo rafan yoo maalis yoo ta'e hatta bakka lamatti yoo ishimatan rifeensi baay'ee hin ciccitu akkasumas immoo masaajii gochuudha burranii kinoo akkuma agartan kana haala kanaan dibadheen akka hin addannaa jedhu jechuudha. Masaajii irratti akka inni hin dhimneef filadha jechuudha. Yoon filammoo akka addaan ni bahaa jechuudha. Haaluma kanaan kinoo hunda isaa ergan waliin gahee booda gartokkee kana fixee kinoo akkuma agartanii bazawee rifeensi kiyya heddummina qaba. Heddummina kana caala heddummina qaba osoo parmi fayyadamin dura garuu erga parmi fayyadamee hin haphatellee nan ciccitellee. Amma immoo rifeensi kiyya fuulduraa fi duuba garaagarummaa hedduu qaba. Qixxe keessan hedduu isaa gabaabadha rifeensi kiyya. Ani immoo bakka yeroo hundas immoo balaa sababa hojiitiin biizii ta'utti hin qaqqabu waan ta'eef ittuu dhume ammas immoo itti deebi'ee sababa sanii mure jechuudha. Amma gaamee yoo rabbi nu gargaare ni yaalla jechuudha. Haaluma kanaan kaa hunda isaa akkanatti erga waliin gahee booda dursa nan fila. Filaan kun kaa tokkoffaa caafiidha kaasnee yoo fila rifeensa nurraan buqqisu. Maaliif biyya keenyatti itti fayyadamnu bazawee biyyaa hin fidadhee filaa kanaanii. Kanaaf ergan akkanatti waliin gahee dibadhee booda masaajii qeensan osoo hin ta'in qubaanin
masaajii godha kanatti jechuudha akkuma agartan kana akkasumas immoo meeshaa masaajii ittiin godhu nan qabaani kan akkuma agartan kana hunda isaa waliin gahee jira duubas fuuldurasi haala kanaan amma tokko harkaan erga masaajii godhee booda meeshaa isaa kan masaajii ittiin godhu nan qaba jechuudha kun akkuma agartan inni kuni jabaa miti laastikiidha kan akka qoreetti mul'atu kuni laastikiidha wanta rifeensa yookaan immoo qaama namaa miidhuu miti isaan ka yoo xiqqaate daqiiqaa 5 ol akkanatti addaan fuudhee sammuu kiyya rifeensa osoo hin ta'e sammuu kiyya keessa masaaj godhuun qaba tokko rifeensi kiyya akka buqqeen kiyya akka banamu lammaffaa immoo rifeensafis masaajiin gaariidha haala kana erga masaajii godhee xumuree booda ka akkasitti walitti qabadhee keessuma ofirra qabu kanan itti dhadha jechuudha maaliif rifeensi kiyya buqqeen keenya ni banama kireemii yoo jechuun yoo kiisii ittiin yoo kaffeessaalii yoo itti dhanne kanaaf kaa kun keemikaala hin qabu waan ta'eef sa'aatii tokkoof walakkaa sa'aatii lama ofirra tursiisee sa'aatii ijoolleen narraa rafan yookaan sa'aatiin boqonnaa argate dhiqachuu nan danda'a haala kanaan xumuree waan waliin turtaniif galatoomaa laayik sheer sabiskiraayib gochaa